Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu. Kun chaanaala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Egaa har'aas akkuma baratame viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Guyyaa har'aa viidiyoon an qabadhee isiniif dhufe warroonni YouTube keessan monetize gochuudhaaf yookaan apply gochuudhaaf qophooftan hundi keessanuu viidiyoo kana daawwachuu qabdanii. Egaa hundi keessanuu akkuma beektan YouTube keessan irratti subscriber 1000 fi watch hour yookaan sa'aatii 4000 erga horattanii booda gara YouTube Partner Program jedhamu yookaan YPP Program gara jedhamutti seentu. Kana jechuun YouTube keessanirraa qarshii hojjechuudhaaf yookaan qarshii argachuudhaaf steepii jalqabaati yookaan foormii jalqabaati jechuudha. YouTube channelin keessan YouTube irraa fudhatama akka argatamu karaa ittiin gootanidha. Egaa guyyaa har'aa ammoo kan ilaallu YouTube keessan akkamitti monetization gochuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa steepiidhaan isinitti agarsiisa. Hundi keessanuu hanga dhumaatti daawwadhaadha. YouTube keessan monetization yookaan apply gochuudhaaf kan isin barbaachisu waa afuridha. Tokkoffaa subscriber 1000 yookaan maatii 1000 horachuu qabdanii. Lammaffaa irratti sa'aatii viidiyoon keessan ilaalame walumaa galatti 4000 ol ta'uu qaba yookaan watch time 4000 qabaachuu qabdan. Sadaffaa irratti 2 step verification code ka jedhamu on gochuu qabdan kan emailii keessanii jechuudha. Afraffaa irratti immoo community guidelines strike kan jedhamu gonkumayyuu YouTube keessan irraa qabaachuu qabdanii. Wantoota kanneen afran yeroo guuttan YouTube keessan monetization gochuu ni dandeessanii. Har'a kan isinitti agarsiisu akkamitti YouTube keessan monetization akka gootanidha kan isinitti agarsiisu. Steepiidhaan isinitti agarsiisa. Kana jechuun YouTube keessan YouTube irraa fudhatama argatee akka qarshii hojjetu gochuudhaaf steepii isa jalqabaati jechuudha. Steepii kana akkamitti apply gochuu akka dandeessan guutumaa guutuutti viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Egaa guyyaa har'aa akkuma isiniin jedhe YouTube keessan monetization godhuudhaan AdSense wal qunnamsiiftanii akkamitti qarshii akka isinii kafalamu isinitti agarsiisa. AdSense account akkamitti banuu akka dandeessan guutumaan guutuutti asirratti isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa warroonni YouTube keessan subscriber 1000 fi watch time 4000 guuttan steepii amma isinitti agarsiisu kanaan YouTube keessan monetization gochuu ni dandeessanii. Steepiidhaan isinitti agarsiisa. Na hordofa. Egaa YouTube keessan monetization yookaan apply gochuu keessanii duratti yookaan qarshii akka hojjetu gochuu keessanii duratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo fudhatama YouTube irraa akka argamuuf wantoota sirreessuu qabdantu jira. Asirratti viidiyoo tokko kanaan dura isiniif hojjedhee jira. YouTube channelii keessan wantoota monetization akka hin taane godhan yookaan akka fudhatama YouTube irraan arganne kan godhan keessaa wantoota 5 kanaan dura isin barsiisee jira. Viidiyoon kun daqiiqaa 15dha. As description jala isiniif kaa'e viidiyoo kana daawwachuu hin dagatinaadha. Sababni isaas wantoota kanneen yoo hin guutin YouTube irraa fudhatama argachuu hin dandeessanii. Kana jechuun monetization keessa seenuu hin dandeessanii gara YPP program jedhamu kana keessa seenuun hin danda'amu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. As description jala isiniif kaa'ee jira guutuu viidiyoo kana daqiiqaa 15dha. Viidiyoo kana duraan dursitanii daawwachuun dirqama isinitti ta'a. Ergasii gara monetization system kanatti yookaan YouTube keessan apply gochuu ni dandeessu jechuudha. Duraan dursitanii garuu wanta kana ilaaluun dirqama keessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoo kana description jala isiniif kaa'ee jira. Duraan dursitanii isa daawwadhaadha. Wantoota 5dha kan isinitti agarsiise. Wantoota 5 kana yookaan sirreeffatan ta'e YouTube keessan YouTube irraa fudhatama ni argata. Garuu wantoota 5 san keessa wanti tokko yoo kan irratti ta'e fudhatama gonkumaan argattanii. Egaa viidiyoon har'aa isinitti dheerachuu danda'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwadhaadha. Steepiidhaan isinitti agarsiisa akkamitti YouTube channelii keessan monetization akka gootan guutumaan guutuutti viidiyoo har'aa irraa yoo daawwattan sirriitti isinitti agarsiisa. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii keenyaatti dhuftan anaa dhufu bagga nagaan dhuftan isiniin jecha. Warroonni YouTube channelii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan channelichaa like fi share gochuun hin dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti guyyaa har'aa viidiyoo har'aa keessatti kan ilaallu akkamitti YouTube keessan qarshii akka hojjetu akka gochuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisuudhaaf deemu. Kana jechuun gara YouTube Partner Program isa jennu yookaan YPP gara jennutti akkamitti seenuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa kan hojjechuudhaaf Google Chrome itti fayyadamtanii browser kamittuu fayyadamuu dandeessanii garuu steepii isaa tokko tokko hordofuun dagatinaadha. Steepii isaa dogongortan yoo ta'e YouTube keessan kan yeroo baay'eedhaaf itti ifaajaa turtan isin jalaa bada jechuudha. Steepiidhaan isinitti agarsiisa. Na hordofa. Google Chrome keessa seentu. Ergasii asirra dhuftanii tuqaa 3 kana argaa jirtanii sirriitti na hordofaadha. Tuqaa 3 kana kilik gootan. Ergasii desktop site kan jettu ishee kana ni ibsitu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo desktop kana yoo sirreessin wantoota baay'ee hin argattanii foormiin keessanillee sirrii hin ta'u jechuudha. Sababni isaas as dhuftanii tuqaa kana 3 kana tuquudhaan desktop site irra ta'uu mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Ergasii immoo gara YouTube keessaniitti seentanii ergasii immoo asirratti icon profile picture YouTube keessanii kana kilik gootanii
itti aansuudhaan YouTube Studio kan jettu jirti ishee kilik gootanii ergasii directly gara YouTube Studio isin fudhata jechuudha. YouTubein keessan ergasii maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo tuqaa 3 asirratti argamtu kan argaa jirtan jedhee yaada. Tuqaa 3 asirratti argamtu kana kilik godhuudhaan simboolii laannoo sun tan barreeffamaan haala kanaan akka isin dhufu gochuu dandeessanii. Ergasii immoo settingiiwwan as keessatti argaman kanneen keessaa kan isin filatan ishee mallattoon doolaaraa irratti argamu yookaan monetization kan jettu kana kilik gootan. Ishee mallattoon doolaaraa irratti argamtu yookaan immoo monetization kan jettu kana kilik gootan. Egaa haala kanaan isin dhufa akkuma asirratti argartan subscriber kan koo 1000 darbee jira. Asirratti illee sa'aatiin illee 4,000 darbee jira. Asirratti 2 step verification koodii itti fayyadamee jira. Asirratti immoo community guidelines strike hin qabu. Kunniin hundinuu haala kanaan right yoo isiniif ta'e apply gochuu ni dandeessan. Apply now isheen jettu kun isiniif 50 jechuudha. Egaa gara YPP program yookaan YouTube partner program kana seenuudhaaf subscriber 1000 isin barbaachisa. Watch time yookaan sa'aatii viidiyoowwan keessan itti ilaalame walumaa galatti sa'aatii 4,000 isin gaafata. Itti aansuudhaan immoo 2 step verification koodii kanatti fayyadamuu qabdan kan emailii keessanii jechuudha. Kan emailii YouTube keessan ittiin bantanii akkanumallee community guidelines strike qabaachuun qabdanii bifa kanaan jechuudha. Wantoota kanneen afran yoo guutan ammaan booda YouTube channel keessan akka qarshii hojjetu gochuu ni dandeessanii. Asirra dhuftanii apply now ishee jettu kana kilik gootan. Egaa asirratti akkuma argartan wantoota steppii 3tu isiniif baname jechuudha. Steppii 3 tokko tokkoon ilaalaa deemna jechuudha. Steppiin jalqaba irratti argamu partner program terms ka jedhudha. Isa kana jechuun seera YouTubein baasu kamirrattiyyuu waliigaltee uumtan jechuudha. Seerri kun nu hoggana bakka nu bu'a. Seera kan YouTubeidhaan ni fudhanna jettanii waliigaltee bakka itti uumtanidha inni jalqabaa kun jechuudha. Egaa asirra dhuftanii start ka jedhu jira. Start ishee jettu kana kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argartan YouTube partner program terms poolisiin isaanii yookaan seera isaanii kana jechuudha. Dubbisuu ni dandeessanii seeronni kunniin maal of keessatti qabaten kan jedhu hunda isaa dubbisuu ni dandeessanii. Ergasii gara dhumaa kanarratti dhuftanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirratti bakka kana jechuudha I accept kan jedhu kana seera kana waliigaltee uumuudhaaf I accept YouTube partner program kan jedhu kana isa kana saanduqa kana asirratti right gootan. Argaa jirtan jedhee yaada right erga gootanii booda bifa kanaan as garana dhuftanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkana dhuftanii accept terms ka jedhu kana kilik gootan. Step isaa sirriitti na hordofaadha. Accept terms ka jedhu kana kilik gootan. Amma immoo egaa akkuma asirratti argartan process godhaa jira ni eegdu. Egaa akkuma asirratti argartan dan jedhee jira. Step tokkoffaa jechuudha haala kanaan seera YouTube waliigaltee uumnee jirra jechuudha. Bifa kanaan dan jedhee jira asirratti argartan jedhee yaada. Step jalqabaa dabarree jirra jechuudha. Steppiin lammaffaa immoo maal of keessatti qabata kan jedhu isin haa ga'u. Steppiin lammaffaa keessatti akkaawuntii AdSense banatan kan mataa keessanii jechuudha. AdSensein maalidha naan jechuu dandeessan. AdSense jechuun dhaabbata damee YouTube tokko tahee kan YouTube irratti qarshii isin hojjetan walitti sassaabuudhaan gara akkaawuntii keessanitti isiniif ergu jechuudha. Akka baankiitti ta'ee qarshii isin YouTube keessan irratti hojjetan hundayyuu walitti qabuudhaan gara baankii keessanitti isiniif kan galchuudha jechuudha. Asirratti jechuudha qarshii hundayyuu akkaawuntii AdSense kana banachuudhaan qarshii keessan kan YouTube irratti argattan asirratti sassaabachuudhaan doolaara 100 erga guute yookaan paawundii 70 erga guute jechuudha. YouTube irratti qarshiin isin hojjetan ergasii AdSensein karaa baankiiwwan adda addaatiin akka isiniif ergu gochuudhaaf kan isin qarqaarudha jechuudha. Egaa AdSenseidhaan kan wal qabate wantoota baay'eetu jira. Viidiyoo kanaan dura hojjedhee jira. Sirriitti ilaalaadha. Asirratti dhuftanii steppii lammaffaa akkaawuntii AdSense banachuudhaaf start jettan asirratti. Ergasii akkuma argartan wanta kanatti isin dhufa asirratti saanduqa kanarratti kilik gootan. Saanduqa amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootanii ergasii wantoota sadiitu isin dhufa asirratti sirriitti na hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo wantoota sadiitu isin dhufa. Jalqaba irratti kan argamu yes I have existing account isin jedha. Kan jalqaba ani akkaawuntii AdSense kanaan dura ni qabaadha inni jalqaba kun jechuudha. Inni lammaffaadha immoo no I don't have an existing account isin jedha. Inni lammaffaa immoo an kanaan dura akkaawuntii AdSense hin qabudha. Inni sadaffaa immoo I don't know jedha. Ani hin beeku akkati jechuudha. Egaa isin kanneen keessaa ni filatu jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni kanaan dura AdSense akkaawuntii qabdan isa jalqabaa yes I have an existing account ka jedhu kana filattan. Warroonni immoo AdSense akkaawuntii hin qabne jechuudha akka kan koo kanatti amma fakkeenyaaf ani hin qabu. So no I don't have an existing account ka jedhu kana yookaan AdSense kanaan dura waan hin qabneef haarawaa banuudhaaf deema jechuudha. Isa lammaffaa irratti argamu kana no ishee jettu kana filattu jechuudha. Ergasii no ergeettanii filattanii booda yookaan an kanaan dura akkaawuntii AdSense hin qabu ergeettanii booda asirratti fuuldura dhuftanii continue ka jettu jirti. Continue ishee jettu kana kilik gootan. Egaa directly
Akkaawuntiin kun keessanii miti kan jedhu mirkaneeffachuudhaaf jechuudha. AdSense'n email keessan isin gaafata. Email keessan kan YouTube keessan ittiin banatan ni filattan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo isteeppii duratti darbetan san sirriitti hin irraanfatinaadha. Warroonni AdSense akkaawuntii kanaan dura qabdan yes jettaniitiin guuttanii akkuma duratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti, warroonni garuu kanaan dura akkaawuntii AdSense hin qabne jechuudha. No, I don't have an existing account jettanii filatan jechuudha. Erga bifa isaaniin filatanii continue jettanii booda haala kanaan isiniif banama jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti akkuma argitan directly email kan koo erga filadhe booda jechuudha password isin gaafachuu danda'a. Password email keessanillee itti butuun dagatinaadha yoo password isin gaafate. Ergasii immoo directly your website isin jedhee website YouTube kan kooti haala kanaan jechuudha. Asirratti naaf fidee jira jechuudha. Sababni isaas email YouTube kan kootiin banadhe waan guuteef jechuudha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Bifa kanaan isinii fida. Haala kanaan website keessan yookaan YouTube keessan linkii isaa haala kanaan isinii fida jechuudha. Akkana keessa yeroo garasiiqtan immoo dhaggeeffattoota kan koo get more out of AdSense kan jedhu kana jira. Yes ishee jettu ishee jalqaba irratti argamtu kana filattan. Ishee yes jettu kana ni filattu. Sirriitti na hordofaadha isteeppii isaa. Ergasii immoo kana gabuutanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkuma sirriitti argartan select your country or territory kan jedhu jira. Ergasii asirratti saanduqa kana irratti jechuudha kilik gochuudhaan asirratti sirriitti na dhaggeeffadha dhaggeeffattoota kan koo. Namoonni baay'een yeroo akkaawuntii AdSense guutan wanta dogongoranidha. Wanni kun asirratti biyyi isin filattan yookaan biyyi isin filachuu qabdan biyya itti YouTube keessan irraa qarshii ittiin argattan yookaan kafaltiin itti isiniif raawwatamudha. Kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko YouTuberri tokko jechuudha Duubaay jiraata yoo ta'e Duubaayitti akka hin kafalamneef yoo kan barbaadu ta'e yookaan Itoophiyaatti akka kafalamuuf yoo barbaade biyya kan filate jechuudha Itoophiyaa filate jechuudha. Biyya qarshiin itti kafalamuuf jechuudha. Yookaan immoo Duubaayitti yoo kafalamaaf ta'e Duubaay jedhee filachuu ni danda'a. Garuu Duubaay inni jiraatus kafaltiin biyya keessatti naaf raawwatamu yoo kan jedhu ta'e asirra dhufee kaantirii yeroo filatu jechuudha. Prosesa hundayyuu biyya Itoophiyaatiin guute jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan guutaadha. Sirriitti asirratti dogongorinaadha. Keessattuu namoonni biyyoota Arabaa keessatti argaman ijoolleen baay'een jechuudha. AdSense asirratti ni dogongortu. Fakkeenyaaf Duubaay jiraattanii biyya keessatti kafaltiin akka isiniif raawwatamu yoo kan barbaadan ta'e maatii keessan keessaa nama ni qopheeffatan jechuudha. Prosesiiwwan ammaan gaditti guunnu hundiyyuu prosesii nama sanii ta'uu qaba jechuudha. Isin biyya keessa jiraatan rakkoon qabdanii akkanamallee biyya alaa jiraatanii achittis biyya saniin guutanii jirtan dandeessanii garuu reekomandiiwwan isiniif godhu yeroo baay'ee biyya ormaa taa'uu dandeessanii gara biyya keessaniitti dhufuun ni danda'ama. Kanaafiyyuu nama prosesii kana ittiin guutan nama filatamaa tokko ni filattanii ergasii biyya kafaltiin isinitti kafalamu ni filattu jechuudha. Asirratti sirriitti dogongoranaadha. Biyya kafaltiin itti isiniif kafalamuudha kan filattan. Duubaay taatanii Itoophiyaa keessatti kafaltiin akka isiniif kafalamu gochuu ni dandeessanii. Ergasii asirratti select gootan asirratti akka xiyyaa kanarratti select gootanii ergasii biyyoonni addunyaa irratti argaman hunduu asirratti ni argamu. Kanneen keessaa ani Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa filadha jechuudha. Isin biyya foormiitiin buutuu barbaadan isintu beeka waan ta'eef ni filattanii ani Itoophiyaa filadhee jira. Already Itoophiyaa asirratti select godhee jira. Ergasii dakana dhuftanii jechuudha agreementii uumuu qabdan jechuudha. Agreementiin lammaffaa kun maalidha? Kan AdSense kan akkaawuntii AdSense jechuudha. AdSense immoo damee YouTube jechuudha. Kan YouTube jalqaba irratti steepii jalqaba irratti walii galtee uumneera. Amma steepii lammaffaa kan AdSense jechuudha. Karaa kafaltiin ittiin nuuf raawwatamu akkaawuntii mataa keenya banachuudhaaf asirra dhuftanii saanduqa kana right gootanii ergasii immoo create account jettan. Akkaawuntii haaraa kan AdSense banachuu yoo barbaadan create account kan jedhu kana kilik gootan. Ammas dhaggeeffattoota kan koo steeppiin kun haala kanaan akka isinii dhufu asirratti tuqaa sadii kana tuquudhaan diskitooppii saayitiin keessan ifuu sirriitti ni mirkaneeffatu jechuudha. Diskitooppii saayitiin keessan haala kanaan ifuu qaba jechuudha. Ergasii amma bakki itti argamnu bakka itti information AdSense yookaan akkaawuntii AdSense ittiin banachuudhaaf itti guunnudha jechuudha. Information asirratti guutuu qabdan ni beektan waan ta'eef information guutuu qopheeffatanii haala kanaan gara itti dhuftan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argatan Google AdSense akkaawuntii haala kanaan banachuu irratti argamna jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirra dhuftanii information guutuu ni guutan jechuudha. Information tokkoon isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordofaadha akkamitti guutuu akka dandeessan tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Asirra dhuftanii jalqaba irratti account type kan jedhu jira. Account type kan jedhu kana asirratti mallattoo kana tuquudhaan jechuudha. Mallattoo asirratti argamu kana jechuudha. Isa tuquudhaan individual isa jedhu isa jalqaba kanarra gootan. Individual jechuun kan dhuunfaa jechuudha. Kan biizinasii osoo hin ta'in individual isa jedhu kana irratti filatanii yeroo baay'ee hundumtiyyuu individual jedhee waan dhufuuf rakkoon qabu haala kanaan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo dakana dhuftanii name and address kan jedhu jira. Asirratti jechuudha. Wanti guddaan asirratti of eeggannoo uumuu qabdan steeppiiwwan kanneen sirriitti beekuun isin barbaachisa. Asirratti maqaa abbaa YouTube kanaati jechuudha kan guutan. Fakkeenyaaf YouTube keessa yoo ta'e biyya Itoophiyaa keessatti namni akka isiniif fudhatu yookaan biyya Itoophiyaatiin qarshii argachuu barbaadan
nama Itoophiyaa irratti qopheeffachuu qabdan foormiin isin guuttan kan nama Itoophiyaa irratti argamu san jechuudha. Isin garuu biyya Arabaa yoo jiraatan fakkeenya biyya Arabaa yoo jiraatan isin garuu Itoophiyaa keessatti qarshii fudhachuu barbaadan foormiin asirratti maqaan namni asirratti guuttanii kan qarshii keessan isinii fudhachuu danda'u kan Itoophiyaa keessatti argamu ta'uu danda'a. Biyya ormaatitti fudhachuu barbaadan yoo barbaadanis immoo asuma irratti maqaa keessan guuttan jechuudha. Steepii kan sirriitti hordofaadha. Fakkeenyaaf ani biyya keessatti argamu nama qopheeffadhee waan qabuuf maqaa nama sanii ni guuta. Yeroo maqaa nama sanii barreessitan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo yeroo hundayyuu maqaa jalqaba nama sanii fakkeenyaaf Muhammad yoo ta'e capital leeteriidhaan yookaan qubee guddaadhaan eegaltan jechuudha. Haala saniin barreessitanii maqaa yeroo barreessitan garuu haga akaakayyuutti yoo barreessitan baay'ee tokko filatamaadha. Sababni isaas maqaawwan wal fakkaatan AdSense akkaawuntii warroonni banatan waan jiraniif akka wal hin fakkaanne battalumatti adda baafachuuf isaan tajaajila waan ta'eef maqaa sirrii asirratti guuttanii guutee nan deebi'a. Akkuma asirratti argartan maqaa guutee jira jechuudha. Egaa haga akaakayyuutti guutee isinis bifa kanaan guutuudha. Garuu maqaa keessan yeroo guuttan capital leeterii gochuu hin dagatinaadha. Ergasii address line waan kan jedhu irratti biyya itti kaffaltiin isiniif raawwatamuudha kan guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf ani Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa guutaa isin biyya barbaadan guutuu ni dandeessanii. Address number 1 kan jedhu kanarratti Itoophiyaa jettanii guuttanii jalqabatti yeroo isin barreessitan Itoophiyaa select isiniif godha. Haala kanaan Itoophiyaa jettanii address line 1 irratti biyya guuttan jechuudha. Address line 2 irratti immoo lakkoofsa saanduqa poostaadhaa guuttanii yookaan poostaa box kan jennu jechuudha. Garuu poostaadhaan alatti illee yookaan poostaa malees guutuu ni dandeessan jechuudha. Rakkoon qabu. Garuu warroonni poostaadhaan piiniin akka isiniif ergamu kan barbaadan yoo ta'e immoo lakkoofsa saanduqa poostaa asirratti barreessitanii haalli ittiin barreessitan immoo haala screen irratti isiniif barreessu kanaadha jechuudha. P capital gootanii O jettanii ergasii immoo doot gootan ergasii immoo ispeesii kennitaniif jechuudha. Bakka kanatti ispeesii kennitaniif jechuudha. Ergasii B capital barreessitanii ergasii O X jettanii ergasii ispeesii kennitaniif fakkeenyaaf kan koo 1027 waan qabuufi egaa bifa kanaan barreessitan jechuudha. Asirratti argartanii P O capital gootanii doot jettanii ispeesii kennitaniif B capital gootan O X jettanii ammas ispeesii kennitaniif 1027 posta lakkoofsa saanduqa poostaa kan koo haala kanaan barreessitanii warroonni lakkoofsa saanduqa poostaa hin qabne yookaan poostaan alatti verify gochuu barbaadan yookaan YouTube irraa fudhatama akka argatu gochuu barbaadan immoo haala kanaan barreessitanii duwwaa al afur qofa barreessitanii bira darbuu dandeessan. Duwwaa al afur barreessitanii bira darbuu dandeessanii warroonni lakkoofsa saanduqa poostaa hin qabne jechuudha. Kan itti aanu immoo postal koodiidha. Postal koodii jechuun poostaan keessan fakkeenyaaf poostaan keessan naannoo itti bantan eeriyaa sanitti postal koodii qaba. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Addis Ababaa yoo fudhanne fakkeenyaaf 1000dha postal koodiin ishee jechuudha. Eeriyaa sana keessatti lakkoofsi saanduqa poostaa baay'een jiraachuu danda'a. Garuu hundayyuu adda baasuudhaaf Addis Ababaa irratti postal koodiin meeqa jechuudha? 1000dha. Fakkeenyaaf magaalonni akka Hawaasaadha, kan akka Shashamandeedha, kan akka Adaamaadha hin qaban jechuudha. Warroota akkasii immoo akkamitti warroonni hin qabne asirratti postal koodii kana duwwaa jettan. Fakkeenyaaf Shashamandeedhaan goote waan ta'eef duwwaa al afur barreessa jechuudha. Bifa kanaan duwwaa al afur guuttan jechuudha. Duwwaa egaa haala kanaan guuttan jechuudha. Asirratti immoo city kan jedhu jira jechuudha. City kan jedhu jira. Isarratti immoo magaalaa isinitti dhiyoo jirtu kan isin keessa jiraatanidha kan guuttan. Magaalaa isinitti dhiyoo jirtu kan isin keessa jiraattan kan isinitti dhaatu jechuudha. Isa guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf kan koon haa guutu. Okay. Haala kanaan guutee jira akkuma bargaartan inni itti aanu immoo inni dhumarratti argattan phone number kan jedhudha. Lakkoofsa bilbilaati jechuudha. Okay, asirratti select yeroo gootan lakkoofsa bilbilaa asirratti isinii fida jechuudha. Dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argartan biyya wajjin asirratti isinii fida. Sababni isaas biyya Itoophiyaa filandee waan ta'eef koodii biyya sanii waan beekamuuf haala kanaan select isinii godha. Bakka kanarratti lakkoofsa bilbilaa kan eenyu guuttan jechuudha. Kan information nama kana ittiin guuttan jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kun garuu kanaan dura AdSense akkaawuntii biraatiin qabamuu hin qabu haaraa itti guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf 9 jettanii guuttan jechuudha. 9 jettanii jalqabdanii ergasii lakkoofsa bilbilaa ni guuttanii bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbila kan koo guutee jira asirratti akkuma argartan. Egaa asirratti irra isiniif deebi'uuf dhaggeeffattoota kan koo account type yeroo hundayyuu individual irra gootanii maqaa yeroo barreessitan maqaa hanga akaakayyuu keessaniitti barreessitanii maqaa keessan irraa ka'ee jechuudha. Maqaa hundayyuu yeroo capital leeteriidhaan kaatanii biyya address line 1 kan jedhu irratti immoo Itoophiyaa filattanii address line 2 isa jedhu irratti immoo lakkoofsa saanduqa poostaa yookaan PO box filattanii ergasii postal koodii yoo qabaatanis qabaachuu dhabdanis rakkoon qabu. Lakkoofsa saanduqa poostaa yoo qabaatin duwwaa al afur guuttanii akkanumallee postal koodii yoo qabaatin jechuudha. Warroonni piiniidhaan ala banachuu barbaadan postal code bakka jedhu kanarratti duwwaa al afur guuttan jechuudha. Haala kanaan bira darbuu ni dandeessanii lakkoofsa saanduqa poostaa duwwaas bira darbuu ni danda'ama.
Postal code isa jedhu kana immoo duwwaa duwwaa jettanii bira darbuun murteessaadha. Ergasii sitiidha magaalaa isinitti dhiyaattu ni guuttanii. Ergasii immoo phone numberidha filatamaatitti lakkoofsa bilbilaa keessan ni guuttanii. Ergasii immoo maal jettanii submit kan jettu jirti ishee kilik guutanii jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaatan redirect isiniif godhuu jedha. Asirratti redirect kan jettu jirti ishee kilik gootan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo Google AdSense haala kanaan bannee jirra. Haala kanaan gara YouTube keessanitti isin fudhatee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo in progress isin jedha. In progress isin jedha. Egaa wanti kun dhaggeeffattoota kan koo guyyoota muraasaaf turuu ni danda'a. Daqiiqaa 30 irraa kaasee hanga 7 turuu ni danda'a jechuudha. Wanti kun in progress jedhee jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaatan step 2 kun Google AdSense jechuudha. Asirratti in progress isin jedha. Kana jechuun jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntii Google AdSense banachuudhaaf YouTube keessan kun seera AdSense dha kan YouTube dha guuteera moo hin guunne waan jedhu asirratti sirriitti ni xiinxalu jechuudha. Erga fattashanii geessanii booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirratti beeksifni deemuu ni danda'a moo hin danda'u waan jedhan erga mirkaneessanii booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isa kana isiniif bananii wanta kana garuu kan turu daqiiqaa 30 irraa kaasee hanga 7 turuu ni danda'a. Guyyaa saniif ni eegdanii erga eegne booda dhaggeeffattoota kan koo ni eegna in progress irra jira kan koo yeroo inni itti na fudhatama argadhe jechuudha. AdSense yeroo itti inni itti na fudhatetti video kana achirraa itti fufna. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma argartan Google AdSense akkaawuntii banaaf banee jira jechuudha. Create naaf godhee jira, dan godhee jira two step kanallee. Egaa haala kanaan Google AdSense akkaawuntii isaa akkanatti banachuu ni dandeessanii. You have successful isiniin jedha bifa kanaan jechuudha. Dan jedhee jira asirratti akkuma argartan dan jedhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu two step kanallee naaf fudhatee jira Google AdSense naaf banee jira jechuudha. Kun kan ta'e sa'aatii 6 booda jechuudha. Egaa sa'aatii 6 booda haala kanaan naaf banee jira jechuudha. Two step kanallee dan godhee jira yookaan Google AdSense akkaawuntii banadhee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan haala kanaan two step darbuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti two step kun yeroo baay'ee hanga 7 turuu ni danda'a. Ana garuu sa'aatii 6 gidduutti kan naaf fudhate. Isin hanga 7 isiniif turuu danda'a. Akkanumallee error isiniin jechuu danda'a. Error yoo isiniin jedhe immoo akkamitti furmaata laachuu fi akka dandeessan yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo Google AdSense akkaawuntii erga banattanii booda steppiin sadaffaadhaa in progress isiniin jedha. Egaa kana jechuun YouTubein jechuudha chaanaalli keessan kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu isiniif to'ata yookaan isiniif review godha jechuudha. Kana jechuun isiniif gamaggama jechuudha guutumaan guututti viidiyoo YouTube chaanaalii keessan irratti argaman hunda isaa osoo hin tahin kan namoota baay'ee ofirraa qabu yookaan view baay'ee ofirraa qabuu fi kan namoota muraasaan ilaalame yookaan namoota xiqqoodhaan ilaalame keessaa filatee isiniif to'atu yookaan sakatta'u erga isiniif gamaggamanii booda isa kanas dan isiniif godhan jechuudha. Mee guyyaa meeqa boodaadha kan YouTubein naa fudhatu kan jedhu amma viidiyoo kana dhaabnee itti fufna jechuudha. Wow! Akkuma argaatan dhaggeeffattoota kan koo guyyoota 3 booda jechuudha. Congratulations naan jedhee jira asirratti akkuma argaatan welcome to YouTube partner program naan jedhee jira. Kanaafiyyuu gara YPP program kan jedhu gara YouTubein kan koo fudhatama argatee jira jechuudha YouTube irraa. Egaa bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo guyyoota 3 boodaadha kan garanatti na fudhate. Guyyoota 3 boodaadha kan naaf gamaggamanii chaanaalli kan koo sirrii ta'uu mirkaneeffatanii haala kanaan welcome to YouTube partner program naan jedhanii congratulations naan jedhanii jira. Egaa haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo YouTube studio keessan keessallee yeroo seentan akkuma amma asirratti argartan gubbaa kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo congratulations naan jedheera jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo you have been accepted into YouTube partner program naan jedhee jira. Egaa ammaan booda monetized ta'uu kan koo asirratti naaf beeksisee jira jechuudha. Baga gammaddees naan jedhee jira. Haala kanaan YouTube chaanaalii keessan monetized gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa step kanaan yoo isin dhufe get started jettanii keessanii seentu jechuudha ni jalqabsiiftu jechuudha. YouTube partner programmii kana keessa seenuudhaaf get started kan jedhu kana kilik gootanii ergasii bifa kanaan isin dhufa kana fakkaata jechuudha. Keessi isaa yeroo seentan jechuudha channel monetization keessa yeroo seentan asirratti akkuma argaa jirtan haala kanaan dhufee jira. Turn on ads kan jedhu kana kilik gochuudhaan viidiyoo YouTube keessan irratti argamu hundayyuu akka beeksifni irratti dhiifamu gochuu ni dandeessanii. Isa kana kilik gochuudhaan turn on ads kan jedhu kana kilik gochuudhaan akkuma asirratti argatan step kanatti isiniif banama. Isaan kanneen hundayyuu kilik irra gochuudhaan kilik irra gootanii ergasii immoo next jettan jechuudha. Asirratti next kan jedhu argatan jedhee yaada next jettanii
Ittaan soodhaan wanta kanatti isin dhufa video kanallee ilaaluun dandeessanii jechuudha. Monetization akkamitti video keessan monetization adeemsisuu akka dandeessanidha. Egaa kan jalqabaa kana all of my existing video ka jedhu kana tuquudhaan videoon keessan hundi akka monetized isiniif godhu directly gochuu dandeessanii. Garuu video tokko tokkoon illee mataadhaan monetized gochuu dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti argartan tokko tokkoon monetized gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee isa kana all of my existing video ka jedhu kana filachuudhaan ergasii immoo monetized all ka jedhu as jira. Isa click gochuu dandeessanii. Tokko tokkoon keessaa filattanii hambisuu barbaadan immoo isa lammaffaa I will choose ka jedhu kana akka filattan carraa akka isiniif kennu jechuudha. Kana filattanii all monetized gochuu ni dandeessan jechuudha. Garuu hunda video keessanii monetizationidhaaf hin ta'a yoo ta'e videoon keessan hundi jechuudha. Video keessan sagaleen isaa videoon qulqulluun kan keessan ta'u dhibbatti videoon YouTube channel keessan irratti argamu hundi isaanii YouTube kan keessanii fi kan seera YouTube eeggate yoo ta'e all irra gootanii al tokkoon hundi isaaniitu akka beeksifni irratti adeemsifamu gochuu dandeessanii. Monetized all ka jedhu kana click gootanii egaa akkuma asirratti argartan mallattoon doolaaraa asirratti dhufee jira jechuudha. YouTube videoowwan kan koo hundayyuu monetized naaf godhee jira. Haala kanaan monetized gootanii ammaan booda qarshii hojjetu ni jalqaba jechuudha YouTube channelin keessan. Garuu wanti isin beekuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo duraan dursitanii AdSense irratti of eeggannoo steepii nama isinitti agarsiisaniin guutaadha. YouTube keessan duraan dursitanii osoo monetized gochuu hin jalqabin yookaan apply hin godhin dura YouTube keessan irratti wanti fayyadamtan hundi thumbnailii ta'uu danda'a, video keessan ta'uu danda'a, sagalee ta'uu danda'a, guutumaan guutuutti wanta keessan ta'uu mirkaneeffadhaadha. Ammaan booda immoo piiniin kan isiniif ergamu doolaara 10 erga hojjetaniin booda piiniin isiniif ergama jechuudha. Yoo akka tasaa isin bira ka'uu baate yookaan karaa poostaa keessaniitiin isin bira ga'uu baate guyyaa 27 al 3 erga gaafatanii booda immoo al 4 irratti steepii biraatiin itti fayyadamtanii channel keessan monetized gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma qarshii hojjechuu jalqabeera YouTube channelin kan koo haala kanaan jechuudha kan itti fayyadamtan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota har'aa akka barattan abdiin qaba. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebinaa. Hanga ammaatti warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaan. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoon hanga lakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelicha like fi share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Horaa bulaa.